ture itti hidhamee yeroo dheeraa ofirraa dhiise. Garummoo waan achi keessa. Salaam alaikum. Waalaikum salaam. Ni beeka waa'ee isaanii guutumattuu. Haa ta'u amma iyyaan furmaanni dhufu hin jiru yoo walii galan malee. Bari la iyyumti surroka qaba bar iyyumti yoo iyyite rakkoon qabu. Ustaz Kamal Bootiif ani sagaleen ta'ani dhiiga isaan gaafadhu iyyuu miti. Arraba kana immoo xiqqaa sirreessi bakka biraan taane bakka hin taane wayii si geessaa jira jechuu kooti. Garan taane deemaa jirta jechuu kooti. Marroo yoo hirriba qabaate ani marroon namarraa dhalate boo dhugaa walitti himu. Marroon nama lubbuun isaa cinaan banii Adam taatee cinaan Iyyasuus taatee miti namarraa dhalate. Nama safuu Oromoo eeggatee dhalateedha. Ati gabbaatee immoo akkuma argite wanta goote saamunaa fi taayitaa fi waan uffataan miicatan gootee ofirraa miicuun hin danda'amu. Dhiibbaan jiru waraana adda bilisummaa Oromootiif Oromummaa matana jidduu jiru bal'ifnee beeyna wareegama dura beeyna wareegama Ustaz Kamal Ebboo dura. Maalinni suni? OMN jala buutee halkanii guyyaa waraana adda bilisummaa Oromoo hordofaa jirti. Waraanni adda bilisummaa Oromoo OMN hordofaa jiru kana dhibbaan dhibbatti hin dubbadhu. Ifaalle waan jiru. Garuu immoo hangi kuni hanga kana wallaallee namni sabni abdatu namni sabaaf sagalee ta'u tokko gabbayee ani bilisummaa na jibbisiisee ani akkasii ani quufee ani akkasii miti mee obboleessa kiyya yaadu itti fufee emooshin nama godha wanni kennu kun. Jalqaba irratti isin hunduu akkam nagaa qabdanii ilmaan Oromoo warri nu dhageeffataa jirtanis nageenyi Rabbi isin biraa haa ta'u jedha. Ani nama laayivii seenee beekuu miti dubbiin garuu dubbiin baranaatun akkaan namatti ulfaatti beeytanii jiran. Wareegamni Ustaaz Kamal Ebboo fi akkasuma wareegama waraana bilisummaa Oromoo kamuu yoo argite silaalessa. Inni jiru ammoo kun kana ta'e ammoo Ustaaz Kamal Ebboo sabaaf dhalatee sabaaf bahee sabaaf gaara seene. Akkuma diina ajjeesuunis jiru diina wareeginis jiru wareegamuunis jiru. Anjarana tari annama amma manguddoo as bakka kana jiranii ani isaan irra waan beeku ta'a. Ammoo waan na mul'ate tokko waan natti mul'ate tokko ofirraa buqqiseetiin dubbadha. Dhala of keessatti waaqa fudhatee somba kiyyaan guboo osoo hin ta'in waan natti fakkaate tokko ofirraa buqqiseetiin gara cabdeenaa yaatu akkana fakkaatee dubbadha. Maal jechuu barbaada? Dhagahaa turre eega biyya namaa kana dhufnee waraana adda bilisummaa Oromoo keessa shirri jira nama naannoo Arsii kan akkas godhanii akkasuma nama naannoo maal ka jedhu kanatti deema. Amma ammoo zabanaas aanu keessumaafuu eeguma qabsoo Oromoo faristii booda bifa kanaan waraana bilisummaa Oromoo eega marroon as ba'ee booda bifa saniin ilaaluun annama akkamtu akkasi akka yaadu naaf hin galu. Namni eenyullee yoo ta'e zoonii kamuu yoo xiinxallitanii itti dhihennaan ka quba qabaattan yoo qarqaarutti ka jirtan taate Harargees haa ta'u Arsiis haa ta'u Walloos haa ta'u namuma naannoo saniitiin hoogganama. Istiraatejii waraanni kun amma ittiin deemaa jiru bifa namni kenna ittiin lallabu kanaa miti. Angabaabinam wanni ani wareegama Ustaaz Kamal Ebboo irratti wannan jedhu namni kenna kan Arsiitii an Arsii irraa dhaladhe gandummaadhaaf naannummaadhaaf guddarraa hanga xiqqaatti beekarraa hanga wallaalaatti naannummaaf gubbama abaawoo durii irraa qabaniif abaawoo ijoollee ammaa tana balaaleffatu jiran malee jaalala Ustaaz Kamal Ebbootiif miti. Jaalala Ustaaz Kamal Ebboo ni qabna yoo ta'e obboleeyyan Ustaaz Kamal Ebboodha wareegama isaa tana babal'isanii ijjanii dachii mara balleessanii namni sadii moo namni afurii hidhaa jiru. Ilma namaa tokko ijoollee saniif sagalee ta'u argitanii jirtanii? Yoo nama sagalee isaaniif ta'u argitanii ani arguu dhabe sun tarii rakkoo kiyya ta'uu danda'a. Ustaaz Kamal Ebboo qofaa miti. Namni yeroo mas gabaabaa kana keessa gara Arsii kanatti wareegame hoogganni lolchiisaan jajjabni warra akka jirjirsoof jira nama aanaa muuressaa keessatti mini shammaan gandaa fanjii itti darbitee ijoollee 11 bakka takkatti rashantee jechuudha. Isaaf sagalee isaaf sagalee ta'uun maaliif dhabame? Maasun namaa lolchiisaa waraanaati miti sabaaf hin baane
Abbaar Oromoo irraan dhalanne. Bakka dhaloota nama sanii hin beekan. Silaa namni sun mucaan sun Arsiidha. Silaa namni sun Arsii ta'uu beekanii akkanumatti iyyatu. Arsii yoo isin jedhu yaani Baalee diida imaal jechuu adda qoodu barbaadeeti miti. Homa Arsii isin jedhu kana gandummaatti amana. Obboleessi kiyya asirratti obboleessi kiyya hin fixata. Guddaan kennallee wajjira dubbatu Oromummaa dhiiseetiin. Teessuma tanaa wal si qabsiisa dubbii wal fakkaatti waa'ee obboleeyyan Ustaaz Kamaal Hebboo hidhamuu sanirratti obboleeyyan isaa nam sadii fi fira isaa tokko si adda baasanaan wanti kun immoo erga wanti kun ka'e bakka hedduutti illee erginee ijoolleen tun akka achii baatu ka biyya bulchaa jirus Oromoodha wanti kun hanga kan akka wallaalamne dhugumatti warri bilisiginnaa keessa jiru warri Ustaaz Kamaal Hebboo jaalatu jira. Seenaa isaa warri jabeessu jira. Waan kanarratti hojjedhaa jennee lallabaa turre. Didameeti oo'anii garana oofanii dokumantarii wareegama Ustaaz Kamaal Hebboo bilisiginnarraa nuu baasuuf warri qabsaa jiru jira tanallee quba qabaadha. Ammas yaada kiyyettuma deemaa gidduun addannan kutaraan dhiifama wajjin maaliif annama toora miidiyaa kanatti laayivii irratti haasa'ee beekuu maaliif dubbiin na jalaa walloo itti sila ta'ee fi yeromaan fixadhe tarii yoo an dogoggora qabaadhee lafa karaatti dogoggortee sirreeffadhu naan jechuu dandeessa. Namni kenna gandummaa kana keessaa bahuu qaba. Dubbiin akka Oromootti du'aarraa mi'ee akka Oromootti ajjeefamaa jirra. Maal wallagga Oromoodhaan addaa ka waggaa afaran kana akka bineensaatti rashanamaa jiran. Oromoodhaaf ijoollee qaqqaalii meeqatu achi keessatti wareegamaa jira tan sooshaal miidiyaa kanarratti beenu. Maal iyyina isaan? Isaan jechuun dhalli kun ilma namaatii miti. Nuun maaltu adda godha? Jarana warri ammas sooshaal miidiyaa kanarraa maqaa ganda kennaa dhahatee iyyu kuni tokko waboo biraa gumaatan qabu. Qarshii 5 guyyaa tokko nama waboodhaaf jedhee aboo ijoolleen sun kophee naa bitattu yookaan akka wanta eenyu maandhee wayitti ijaaramee qarshii 5 kennuu miti niyyatee nama hin beekne qalbii ofii keessatti. Yeroo asirra gabbahaniitiin akkasii waboon akkana godhee marroon akkana nama kenna ajjeesee maalii godhee jedhan. Ilmi namaa quufeeti kan absee ofii wareegamatti kennee afaan rasaasaatti kenneeti dirree qullaa irratti allaatti ajjeefamee allaattiidhaan nyaatamutti jiru. Roorroo dadhabee rakkatee gubatee bakka seenu dhabee waraanatti seena. Anaafis bilisa baasuuf dhala anaafis kana booda akka gabrummaan dhaallee ofii biyyee ta'aa jiran. Garuu wanti namni kenna itti jiru baay'ee tokko ulfaata. Guddaan kennaa fi xiqqaan kennas akkuma tokkotti yaada. Beektaa akka Oromootti osoo hin ta'in akka gandaatti yaadna. An nama wajjin dhaladhee guddadhe nama asirraa akka nama beekaa tokkotti haasa'u. Aktiivistii guddaa of godhee ganamaa galgala maqama woboo xureessuudhaaf iyyuun asirraa beeka. Nama wajjin dhaladhee wajjin biyya daanee maal akka inni ta'es beeka. Nama guyyaa tokkoof qabsoo bilisummaa Oromoo kanaaf aarsaa takka hin kafalin. Maqaa isaa dhabuun hin ta'u namoota akkasii kanatu maqaa keenya nu balleessee Oromoo keessaa illee gandan nu galchee Oromoon tokko naannoo biraatii gabbahee waan tokko waan Oromoof ta'a tokko dubbate namummaan irraa fuudhamee gosti isaa hin haftu maqaan isaa nafu wanti inni itti deemu sun harkaa fashalaa'ee bareetti hafaa jechuudha. Yoo danda'ame maanguddoonni keenya namni keenya jajjabni Arsiis Sikkoo Mandoo jedhamu ijoollee tana bakka deebisuu irra jiraatan. Dhala bo'ee bakka isiin irraa baate nu hin beeknu. Bakka Arsiis Sikkoo kutaa guddaa kana maqaa guddaa kana bakka of buusee Oromoo keessaa gandatti nu galchee maqama Arsii akka hin dhahamne naannoo Arsii hayyama kennan malee waraanni bilisummaa Oromoo kan seenne ijoollee isaaniiti badu namoonni isaan balaaleffatanii mucaan kaleessa waa'ee Ustaaz Kamaal Hebboo irratti haasa'e jaal sabaaf jechuudha. Asirra gabbahanii namummaa irraa fuudhanii arrabsu jiran ijoolleen tokko tokko. Mucaan sun osoo wareegamee har'a shanetti ajjeesee jiran afaan guutatanii gabbaanii. Akkuma kana iyyanii jechuudha. Maaliif gandummaadhaan guutamnee jirra waan ta'eef Oromoo keessaa gallee jirra jarana salphannee jirra. Tanumaan jiru. Okay, galatoomimee obboleessi kiyya namni amma seene kun hedduun dhaggeeffataa turte. Atis wantoota tokko tokko wanta waliin wal gaafannuu fi
وانت الرت جرنت مالته أبدي جتشو جنة ولي فكيك كان نترا أبسما ولا جنة بلسكي يتيادك يتفف. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. باقي إيد الأدهان سنجي درا. آمي ولا بان. كم برانا كبرا هجري أستاذ كمال هي بقول ربي جنة توصل ربي ساني أجنو. وان قد دلين تو بدو بيتاني وانو منامني تو باتيرتي تيكو تيكو ججبي سمالي أما وبرش كيلو قال بينني علي كنا إني تو باتيسان رتي اللي ججبي warruma gartee waa'ee kanaa haasa'u gartee warra gandaa akkamitti isin akkana jiru kana mee warra isa jala seenu yeroo dhaggeeffatan yeroo hordofan xiqqashi isaa yoo dubbatan maaltu jalaan as baha namni hubatuu qaba nama achi jalaan as bahee isaan jajjabeessu waliinillee seene jara dheengadda akkasin lolu san hunda dhaggeeffadheetiin haasa'ee waliin yeroo xiqqashi turru oppodiyoon guddaan ka ingiliis kaayatan as nuu bahe kajooriin arrabsuu ture mana hidhaa keessatti eenyu janiin namicha areeda arrii tokko maaliif eenyu bantii janiin bantii fufaate yooma inni achi as ba'e achumarratti keessaa utaaleera kana hunda ofirraa laaluu qabna nama kana maaltu oofaa beekuu qabda akkanan lallabu kana haasaw innummaan ijoolleen teenyetun haasoytu haasaa oromummaa diigu malee oromummaa bira kutiyyuga kainumaa arsii fi baale addaan diigu hunda keessa jira feetu dachi haa taatu feetu nama haa taatu arsiif baale maaliif jedhan yoo baale nuti baale bes nuti arsii dhiiga keenya namni jijjiiru hin jiru laakiin qabsoon teenyammoo qabsoo amata dhibbaa fi meeqa dhiiga meeqa hayyoonni meeqa fi sheekkotaattu lubbuu fiitti amma kamal nuun mari'ate gaafa achi dhaqu inni kaasirraa haasa'u kun mee dhaqee dhaabata akka dhaabbatee ni sirbinaaf yoo inni jabaate hanga asirratti as bahee gandaan nama adda hiruu barbaada ummata akkanaa kana dhaggeeffatu nuun ga'u irra inumaa mizaantanii inuuniti ni jabeeffataa inni yoo akkanatti akkana maa jee yoo jedhaniin biruma kutan waan akkanaa tanni intaatu yukaa qabsoo teenya bar qabsoon teenya ittumaan qajeeltu waan isaan haasan kanatti qabsoon teenya tokkummaa oromootiin taati malee gandaa fi kutaa fi kanaan hin taatu wal arrabsalleen hin taatu wal xiqqeessalleen hin taatu hanganuma isin hin je'uu fi galatoomaa yeroo biraa yeroo haasofna bal'ifne inshallah okay galatoom ulfaadhu amma asirratti waa hedduutu jira kenna gaafa jalqaba social media kanarratti isin hundi waan kana yaada kennitan dubbii dhugaati immoo social media kanarratti jalqaba wareegamni ustaaz Kamaal Hebboo ol bahu namoonni tokko liivii waraabanii jedhan gaafa sabaa'ii fi harraata biyyoolessaa irratti sagalee isaa kaa'u maaltu ajandaa ta'e dursee nu arrabsee hoggana adaban qabne maaltu lafaa ka'e ila mee waatiin tallaa deemaa namni kun bar ani beeku ani siyaasa akkasii hojjetamuufi waan akkasii sirraa'ullee nagarre hoogganaa qabu mataa keessa dhufantu ta'aaf isaa wanti tokko kan namaa galuu qabu dhuga hin dhagahinaa nama tokkoon beekan harraata biyyoolessaa sagalee waraabuu heddii hooggana dhagahee ol bahee dhugaan harka jirti abbaa feetan shokolaataa hin dhagahinaa jedhee nama dubbatee jira afaan guutate wal beeyna immoo garuu wantiin an oromoo bilisoomsuu fi miti an mataa kiyyatti amma dhugaa ustaaz Kamaal Hebboo baasuuf yookaan olola isaa dhaabuudhaaf lubbuu kiyyan kafala ka duubaan dhufu jenereeshiniin amma shira balleessuu irratti haa hojjennu bilisummaan inuu xiqqashoo achi fudhataa jirti yeroo duuban nu deebisuuf yaalaa jiran shira balleessuu gabbaatee iyyitee dhugaan harka jirti hoogganaan kijibaadha jette ati mee waa as qabi sarara takka nu barreessi hangaafi kiyya
dhukkubsanne haawwatiin kenna imimmaan qorsaan jirtu. Dubartiin teenna bakka jiraattutti biyya jiraattutti dhukkubsataa jirti. Dhibeen ummata saaban shiraan ummata saaban mee gadi bahiiti waan argite san ila kunoo tanaa jedhu. Ena zaaraa ija guurannee laallannaare adda baafannare. Ammaas deebi'anii okay dhugaan nu isin harka jirti een harka jirti maaliin ajjeefame miiliyoona 3,500 itti bitame jira afaan guutu waraanni adda bilisummaa Oromoo lubbuu qabsaa'uu fi tokko wareeguu fi miiliyoona kana kafala reeffi isaa bakka inni itti ajjeefame fuudhee baalee roobee kalee achi kalee maal keessa deemaa jiran obsaan nu dhageeffadhaa uma jiran. Obsinelle mee obsa waan san amma gadi baasaa dhiiroo waliif fixan nuti wal kadhannaayyume amma akkasii miti bargantu maani akkas san keessaa bahi gantummaan nu baasuun heddu mee emotion ta'uu miti sabaaf emotion ta'anii qabsaan miira keessa galanii ani wanni an bakkaan ga'uun jiru abbaan fedhellee wanni bakkaan ga'uun jiru garuu immoo asirratti wanti kuni mee hoogganaa sagalee kenne nu arrabse keessumaa fudhatan nu arrabse bakka hin taane marroon dubbatuu qaba marroo yoo gadi dhufe 100% waan hin amanu hin arrabse ummata keenya kan keessaan nama dubbisaa jirru jira nu balleessitanii hidhanno dhukaasa diinaatii miti kan nu cabsaa jiru sagalee teessanii iyyi wal dhabuu keessanii wal faalla deebuu keessanii waan haasoftaniif waan dubbattaniif waan nuun deeggartan dhabuu keessanii waan qabattaniif waan gadhiiftan dhabuu keessanii diyaasbooraa jettanii hayyuu jettanii beekaa fakkaattanii miidiyaa kanarra deemtan nu ceera jirtuu jedhee namni hundi loltuun hundi kana haasa'u jirti. Waraanni nutti dhuka'u loltuun nutti dhukaaftu nu miidhaan jirtu wareegamaaf ka gadi bahe wareegama ofitti himeeti dura kana ittiin amana kana niin beekaa garuu immoo mee asirratti yaada tokko yaada babbareedaa kennadhaati wanni kun akka ergaallee ta'u jara kenna warroonni akka gandaatitti ani dhalata arsiiti akka arsoomaatitti warroonni waan kana itti dhiyaanna ani obboleessa Ustaaz Kamaal Ebboo Caaloo Ustaaz Kamaalitti dhiyaadha jettu mee hawaasa irraa burjaajii ana kijibsiis warra nu dhageeffatu kana kijibsiis mee hawaasa keenyarraa burjaajiidhaan yoo immoo saniif karoorfattee ka gabbaatu taate hin milkooftu dhaabbattee jirti mee dhugaan ati dhaadattuun sun gadi fidiiti waa xiqqashoo isiirra hawaasa kanaa qicime isitti ejama hawaasni dheeboteera. Dhiiga gootaati. Farshoo miti kagajjiga dhiiga gootaati. Wareegama kaayyoo wareegama qaali immoo hin jallisini mee gadi bahi sitti iyyannaa si kadhanna gadi bahi waa lafa kaa'i. Mee gadi bahiiti waa baasi mee waa baasi. Akkasitti mee asirratti yaada kenna obboleessi yaa. Sila adeero yoo waan dubbatan qaban carraan dhiisaa fi isaan sun guddaadha. Dubbadhume. Wanni jechuu barbaade obboleessi yookaan firri eenyurrallee Ustaaz Kamaal Ebbootitti aanu gabbahii uummata kana takkaanurraa tasgabbeessii yookaan dhugaa wayii harkaa qabaatte nutti himi jette. Obboleessi Ustaaz Kamaal Ebboo gadi bahee lakkii obboleessa kiyya adda bilisummaa Oromoo hin wareegnee osoo jedhe akkuma jaalateen kabajamtuu Aashaa goobanaa godhan san akkasuma godhan. Maaliif jarana hawaasni keenna qulqulluu walitti dubbanna. Haalan taane wayii haala fokkataa wayii keessa jirti. Gaafii ati gaafatte arrabaan sii deebi'a. Ati nagaa inumaayyuu karaa nagaa deemte taanaan deebiin kee arrabata. Haa toluu, haa balleessuu, waan gaarii haa dubbatu, waan hamaa haa dubbatu. Namni xawwee harkaa qabu, namni afaan diinaa taa'ee diinaan osoo wal harkaa qabu bifa saniin dhufee gaafii san deebii san uummata kanaa deebisuun riphee lolaan tokko bifa saniin uummata kana kabajee uummata kanaa deebisuun kabajaa guddaa ture. Lakki aboo dhugaan ta'e tanaa miti.
dhugaan tanaa miti nu waan beeknu qabna waan akkanaa beeyna ila kuloo waan akkanaati dhugaa akkanaa sallafanuu kaayii jechuutu isaanirra jira. Wadalaarree nuun jedhe inni wadalaarreetii akkasii waan akkanaati jenereeshinii bareedaa dhala akkas haasoytu san jechuudha. Ilmoo kabajaan maltuuf ilmoo ol fuudhanii baha guddaa namas jala hiriirsuu qaban. Namummaa irraa fuudhanii akka namni irraayyuu rifatu. Akka namni keenya ka sooshaal miidiyaa quban qabne. Isaan kana hay wanni kun dhuguma ajajarri kun beeki namni keenya ka biyyaa akka nuti warri waa hubatu hubatee warri ammoo ta'e jedhanii folomaa fi laayikii barbaacha laayivii irra ba'anii asii ijanii nama burjaajessan kana quban qaban. Carraa wayii isaan agarsiisee vaaluu sagalee guddoo isaantu qaba waan ta'eef isaan asirraa dachii walitti maanxaa jira waan ta'eef kana dhagaanii yoo jiran homa santu isaaniif dhugaadha. Keessaafuu namni naannoo tokko namni ani wajjin daladhe tokko duraan dhugaa dubbadhatti yoo na beeke wanni kun dhugumatti fudhata. Wanni kun ammoo nuuf kasaaraa guddaadha akka Oromootti. Namni keenya osoo fagoo biraan deemne namuma gosa irraa dhalannee uummatuma keessaa dhalanne kana yoo danda'ame wal sirreessu irra jira. Yoo danda'ame qabsoo Oromoo fagoo biraan deemina dhiisaa baaba bilisummaadha. Dhiisaa baaba waraana bilisummaadha. Bilisummaa Oromoodha. Namni keenya warafaan deebi'ee Mustafaa Jaarraattu har'as bahee wareegama Ustaaz Kamaal Hebboo irraa dubbata. Bantii Fufaattu har'as bahee wareegama Ustaaz Kamaal Hebboo irraa. Sadarkaa kana jirra bar sadarkaa kanatti xiqqaanne. Sadarkaa kana wal xiqqeesse. Wareegama illee hoogganneetiin ni ajjeefame jenna Ustaaz Kamaal Hebbooti. Siigale yoo danda'ame uummata kanarratti xiyyeeffadha. Inni waraana bilisummaa Oromoo Abiyyuu shirri Abiyyiitu hin balleessine shufuroon as Facebook irraa iyyitu homaallee irraa dhiisuu hin dandeettu. Tarii Ustaaz Kamaal Hebboo dhuguma an akka nam tokkootti jiran akkuma na fakkaatutti Ustaaz Kamaal Hebboo nama jabaasan laal lubbuun isaa lubbuudha eenyurraayyuu qaali miti lubbuun isaatiif lubbuun xiyyalee akkuma garuu gumaacha inni Oromoof gumaachee fi maalummaa nama saniitu na caala siigale namni kuni dhageettii akkam akka waraana bilisummaa Oromootitti horee namoota duraan irraa fagoo jiran hangam akka itti dhiheesse nu hunduu ni beekna waraanni bilisummaa Oromoo nama kan akka daabaatti jabeeffata malee gaffuudhee akka jedhan kana nama jahaan harka duubatti hidhee hin ajjeesaallee hin fakkaatullee. Garuu dhugaa isaa rabbitu beekaa dhugaa isaallee dhugaa isaa fi wareegamtoota hundumaayyuu rabbiin jannataan isaan haqananis duras sabaaf bahe wareegamaaf bahe sila ta'eef kana silaa isaa wajjin irraan haasofnu garuu nama keenya kanarratti silaa xiyyeeffanne yaa obboleeyyan kiyya nama keenya kamataan cufamee gandummaan guutamee Oromummaan qilee haaseentu siin jedha. Oromummaa irratti harkaa fi harmi si murame. Oromummaa irratti nama 700 bakka takkatti diinni rashame. Oromummaa bakka takkatti ilma haadha duratti yeroo dabre shirka keessatti waan ta'e ni beekta. Ilmaan haadha tokko nama 3 jala ajjeefte dhalli Habashaatu jechuudha. Empaayirii Itoophiyaatu. Haati sun maal namaan jetti? Ani har'a akka fedhe nyaadhee kuufee asirraa woboon akkasii maaliin akkasii mucaa Dambidollatti rashana sayyoo laalte ajjeesayyoon sayyoo laalte eenyu Amaanu'eel wanti muudha obboleessi isaa ilma waggaa 12 jenne hidhatee bosona jira. Tayyib ilma kana waa jedha. Eessa naa dhufa arrabni akkas jechuun dandeettiin ani itti mucaa saniin waa jedhu mucaa saniin kashlabbee ani ittiin jedhu mucaa saniin ifaajen isaa qilee aseentu jedhu sun eessa naa dhufa. Waan nama kennaa kun hedduu nama dhibaa nama kenna kana yoo dandeettan hanga amma danda'ametti itti iyyaa wanni kun sirrii miti mooraa bilisummaa Oromoo keessatti deebuu qaba namni kenna. Hin jiru Booraninis Walloonis Harargeenis naannoon biraatis hin jiru. Ila dhugaa walitti himna Arsiin rakkoo inni dhaaba bilisummaa Oromoo irraa qabu hin beeku. Rakkoo nuti qabnu hin beeku rakkoo namni kenna qabu. Maaliif akka dhaaba tanarraa uffattoyse ka itti dhabame ka itti wareegame ka itti katafame uummata kana ture. Nadii Gammadaa guutama hawaas aashaa goobanaa ta'in talli sun dheengadda akkasin namummaa irraa fuute dubartis haa taatu nama jaalguutama hawaas wajjin hidhatee bosona ture. Nama san sadarkaa sanitti kabajaa irraa fuudhanii arrabsanii xiqqeessuun rabbi maan namaan jira dhiiroo. Rabbi dura bifa kamiin dhaabbachuudha deema. Ajjee mee taraa takkanaa kenni Fatii. Okay, tufuf. Yaa Fatii keenya arra na fajiiftan aboo naa jiraadhaa ijoollee Arsii. Rabbii umrii isinaa dheeressu. Kana duratti ani magaalaa Siyaatil gartee Aashaa Goobanaatii fi an bakka takka irra.
Oromoo tana guutuu akka ijoollee harargee tokkotti kan fajjisee maqaa warra artillee akka namni arrabsine ka godhe yoo dubbanne achaa goobanaan laalla. Achaa goobanaan laalla yoo qabeenya supermarkeeta qabdi moo yoo mana dahabaa qabdi mana nagada kabajaan Oromoo isin irraa qabdu kutaa kudha tokkoon biraa achaa goobanaa nama kabajaa qabu nama maqaa arsiitiise nama gartee way dubbanna yoo jaan achaa goobanaan nama dura dhufu gada artillee yoo argine isin jecha namni sodaata. Maaliif jenne arrammoo isin akka dhugaa hedduu isin ijoolleen arsiidhaa haasa'uun ani akka ijoollee harargee takkatti isinirraa na boonsiftan isiniin hin boone namni dura durtu akka kana laal malee taa'ee akka ilmaan piipii tokkootu beektaa nama keenya kanin an beeku kabaraarti isaa dhiigatu ijoollee arsii fakkaatee gabbaye waan kana keessatti lola eegalee beektaa asiin bilbilee biyyatti ijoolleen biyyaa irra duultee isaan laayina seenanii kun piipii lijaanii bannama piipii sattuu tokko Oromoon nagaa asirraa ijitti hin jirtu ijoolleen arsilleen hayiru kunoo arraan tanammoo hedduu na gammachiiftanii afaan tokko taatanii dabaa tokko osoo hin dhufin asirratti akkatti qalbii takkaan haasa'uun ijoolleen Oromoo guutuun maaliifi arraan tana qabsoota namni duuba deebisuu danda'u tas hin jiru nuutu laala akkatti buufannee dhaaba keenya gargaaru jira waboo bira ejjanna achaa goobanaa laal dhageetti qabatu isiin nu baddeessa dhiyoo tana 4,000 nutti maddabde ajjata kaddeelelaa ajjata kaqqalleessa irratti doolara 4,000 arra ichi tanaahu dura jatanii arrabsuu seena miciyyoon kachalabbeen kun mana arabaa keessa dalay aktiivistii gootee gartee hanganuman ja'uu barbaadaa hedduu na gammachiiftanii naa jiraadha tanan ja'uu barbaade ati immoo isa kana karaa kee siqinaa taa'u kana ubrii dabalataa rabbi siyaa kannu haajjoo teeti fiixa akka argitullee rabbi siyaa godhu Fati atillee akka namatti itti bilii sodaatiin Oromoo guutuudha warraa sirraa ijju malee tokkolleen duuba hin jiru qafoodha warri naa jabaadhu ittiin jaafatii kiyyaatis. Galatooma inshallah waliif nu ajiraachisu haqaaf nu ajiraachisu hayni saba kana ammoo hayni qulqulloota akkana gajjigaa jiru kun haa ba'u. Ay kamal jechuun barqabsaa dachaadha. Qabsaa qusaanni afaan isiitiin piipii gootuu miti bar nama karaa artiistummaatiin illeen qooda guddaa qabu. Nama qawwee fudhatee gabbee artiistii ta'e. Akkanaatti naa jiraadha. Okay, galatooma. Hedduu isin galateeffatu. Waalaikum salaam warahmatullahi wabarakatuh. خبرنا خبر عيد مبارك. والله الله يبارك فيك. الدو غلطو ما خرران ديرو يا دخيسن كان نت تولما خرر ما دغيفچ تجرا وان بريدا هاساو جرتن اكسوت بليس خنيهون يا دبيت كبيتا تن سخيس جرتيو نمن سدرا هاساي سنمرت كوفتما يا دا بليس خيا سجنا جروخنا يعني تاتي في يعني خيا تقومته مكاسات اللي فتي انو خموغا خيتين تاوخن والبرتن ركوغم هريرة يعني خيتي بخيا انا ما خيسان هاسوي تلالتي غلطوما ديري سون بربادو درا نمني توكو يرو قبساو سبب قبساو
أستاذ خنيا رب رمتها قلوب شهيد النبي جسات الرت شهيد أقرب بين جود الله نمني تكو قرّا خيتي في إجتاتي يوا أجر تملأ مرتوي سندن ديس أكن ما تملا فاخانة ورانا تو أجهزة يجتشو هندن دينيونتي كان خالكم أبيع إيجا إلمنا ماتيس إيجا بلي آدميس ربي النباسة سلايو أكملت تيجرتي خرا أكملت يوكان أجهفة متى لينسا ترتو دفتون مباح garuu khasaraan amma obboleeyyan keenya ol bahanii social media kanarratti haasa'uutti jiran khasaraa guddoo Oromoo irra geessu. Nama tokko rasaasaan dhooyte nama tokko rasaasa tokkootu ajjeesaati khalaas du'e rabbi ramadaa godhuuf isa achirratti. Walaakiin dubbiin gartee ani arraan tana ol bahee social media kanarratti dubbadhu nama miliyoona meeqaatu dhaggeeffata toltu dubbadhu fokkottu dubbadhu summii facaasu toltu facaasu wal gayaa deemti. Nuti Oromoon safuu qabna nama qabna obboleessa keenya Kamaal rabbi rahmata haa godhuuf ustaada keenya nama qabsoof manaa bahee aalii fi maatii isaa akkasumas nu hundaa'u rabbiin gartee sabrii nuuf haa kennu bakka bu'aa isaattis rabbiin nuuf haa kennu. Garuutu obboleeyyan keenya kan ol bahanii social media kanarratti haasawaa jiran tolcharra hin jiran. An akka ilma nama tokkotti dhaamsanii nan qabu yeroo badiin Oromoo fi Oromoo jidduu dhufte yaa obboleeyyan kiyya. Suuta namni lafa jalaan odoon inni social media irratti ol hin baane lafa jalaan sawwaan san qoratee irra gahuudha malee ol baanee iyyuun hin barbaachisu. Amma jaalle marrootu ajjeesee jaan marroon nama tokko nama shakhsii akka kiyyaatti qabsoo Oromoodhaa inni nuumnetti dhufe malee qabsoon isa dura jirti. Marroon obbaa kutees kaanis akkasumatti dhufa kun qabsoo Oromooti. Kaayyoo ganamaa tan gartee ummata Oromoodhaa san ilaaluu qaba malee namni akkanumatti lafaa ka'ee afaan ifii kanaan waraana Oromoo je'ee waraana Oromootitti bu'uu jechuun ummata Oromoo miliyoona 60tti bu'uu jechuudha. Waan takka takkuban qabne ta hin beekne yoo beekte nama tokkootu ajjeesee beekte shakhsii akkasii sana adda baastee dubbachuu dandeessa. Garuu immoo waraana kana guututti hoggaanii fi buutee dubbattu alagaallee maal nuun jaan namni meeqaatu waraana kana keessatti aarsaa meeqa kafalee kana keessatti wareegamaa dhufe wanni kun nuti dhumnuus nuti yaanuus kan boodaatis akkasumatti itti fufa. Kanaafuu obboleeyyan keenya miira keessa odoo hin galle waan takka adda beekuu qaba. Sadarkaa lammaffaa irratti waraanni heeraa fi seera qaba. Ol bahanii mantana marroon dubbachuu qaba, maarreen dubbachuu qaba jechuu hin danda'an. Marroon mataan isaa ajaja qaba. Dubbachuu hin danda'u. Eenyu ka dubbatu heeraa fi seeraa jira. Afaan waraanaatii jira. Fakkeenyaaf odaa tarbii. Isaatu dubbata malee waa'ee waraanaa irraa jaalle marroon ol bahee dubbachuu hin danda'u. Kanaafuu obboleeyyan keenya ustaada keenya rabbi rahmata haa godhuu fi facaasuu wal facaasuu ol baanee asirratti haasa'uun kun gaarii miti. Ajendaa wal godhachuun gaarii miti. Kanarratti idaannoo dabalaa kaniin qabu nuti wahuma takkaa'uu hoggaa inni fi gartee wanni takka Oromoo fi Oromoo jidduu dhufte hedduu walitti jabeessina obboleeyyan keenya. Hedduu walitti jabeessuun hin barbaachisu. Aadaa qabnaa manguddoo jira namaa jira nama amma waraana keessa jiruu jira kan Kamaali wajjin nyaachuu ture warra isaa wajjin jiruu jira kanatti dhiyaatanii waan kana odoo qoratanii adda gaafatin ol baanee dubbachuun kun dogongoraan jaa tanaasuma irratti hin xumuraa inshallah jajjabaadhaa galatooma waan yaada bareedaa nuuf laattaniif. Galatooma. Anillee anguma reeffisan irratti waa xiqqoo dabaluun barbaada. Ashaa goobanaa namni ashaa goobanaa arrabsanii jiran. Ashaa goobanaa eenyu arrabsanii arganii bar. Ijoollee magartee ofirraa hiina arabaaf masaattaniinumatu arrabsa. Mee namni keenya namni gartee beekumsa qabu kan nuti jala deemu jiru. Biyya alaatirraa hoogganaa guddaa kan qabnurraa kan isaan jalaatirraa kan durirraa hanga gartee qabsoon eegalamte jala deemaa jirurraa namni haasa'aa hin jiru jechuudha. Ijoollee matuu nama waliin dha'u jira. Ijoollee sana jalaan eenyu as ba'a? Gurguddaa gartee piipidha. Ka duraan gartee adda bilisummaa Oromoon feene bilisummaa teenyan feene ka mallaqa bare.
akkasii santu ijoollee tana jalaan as bahee isin akkasitti arsii jabaadha. Harargeen jabaattanii jaarraa abbaa gadaattu itti du'e bara akkas ta'e warra akkanaatti jala jalaan as bahaa jechuu. Mee namni gurguddaan maas bahee isaa waliin haasoin. Hin jiru jechuu waan hin jirre kunuu dura karaa gartee isaan barbaadan argatanii namni jala haa deemuu barbaadan jechuu ijoolleen tunu. Karaa magartee ittiin deemaa jiranii jechuun amma isaan haasa'anii uummata keenya addaan facaasuuf deeman. Yeroo nama daawwannu nama kana maal haasawaa isa jalaan namni gartee isa hordofoo kamtu dhufaa ofirraa hubachuu qabna. Silaa dubbiin tun osoo dhugaan kataatu taate Jawaariin callisu abbaan fedhee callisu. Oromiyaa wala bataati. Oromiyaa wala bataati kan kana galchime. Erga biyyaaniin Oromiyaa wala. Wal